Zoonii kaaba Oromiyaatti humni bilisummaa Oromoo waboon miseensota haarawaa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu beeksise. Zoonii Harsadee aanaa Adaamaa fi Liiban Cuqqaalatti, zoonii Madda Albuudaa aanaa Aagaa Waayyuutti tarkaanfii ilaalessaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu hoogganni zooniilee himan. Harri Hagayya 8 2026 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Oduulee guyyaa har'aaf jennee walitti qabannee isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraattiin waliin turaan affeerraa keenya. Zoonii kaaba Oromiyaatti humni bilisummaa Oromoo waboon miseensota haarawaa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisuun gara dirqama itti aanuutti bobbaasuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaalxiiqii Sabaa waan qindeeffate qaba. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii kaaba Oromiyaa miseensota haaraa yeroo dheeraaf leenjii waraanaa fi siyaasaa fudhachaa turan eebbisuun gara hojii itti aanutti bobbaasuu hoogganni zoonichaa beeksisan. Akka gabaasa hooggansa zoonichaa irraa bahetti sirni eebbichaa mooraa leenjii waboo keessatti sirna bal'aa fi sagantaan qophaa'een geggeeffamee yoo ta'u, sirnicha irratti hooggantoonni zoonichaa, leenjistoonnii fi miseensonni waboo argamanii jiru. Odeeffannoon qopheessitoota sirnichaa irraa argame akka isutti kaadhimamtoonni eebbifaman yeroo leenjii isaanii keessatti gummaa waraanaa qofa osoo hin taane naamusa loltummaa, tarsiimoo hojii waraanaa, amala hooggansa dirree akkasumas hubannoo siyaasaa fi kaayyoo qabsoo irratti leenjii bal'aa fudhatanii jiru. Leenjiin kun miseensonni haaraan dirree hojii keessatti gahee isaanii gahuumsa bahuu akka danda'aniif sirna eebbichaa irratti hooggantoonni zoonichaa ergaa dabarsaniin jabina jaarmiyaa tokkoo kan taasisu maqaa qofaan osoo hin taane kaayyoo fi akeeka isaa hojii qabatamaa fi itti fufiinsa qabu hojii irra oolchuu isaatiin ta'uu irratti kan xiyyeeffatudha jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Akka isaan ibsanitti hojii dhaabaa haala wal irraa hin cinneen geggeessuun cinaa ijaarsa tokkummaa miseensotaa fi to'annoo hooggansaa kan calaqqisiisu ta'uu himu. Haasawa sirnicha irratti taasifaman keessatti miseensonni haaraan naamusa loltummaa eeguun amanamummaa fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan hojii isaanii akka raawwatan jechuun dhaamsi guddaan darbeera. Akkasumas uummata waliin walitti dhufeenya gaarii uumanii hojii isaanii keessatti seera naamusaa eeguun akka socho'an waamichi dhiyaateera. Leenjistoonni moorichaa gama isaanii irraa akka jedhanitti leenjii yeroo dheeraa kun humna dirree keessatti hojii gahuumsa raawwachuu danda'u ijaaruuf qophaa'e keessaa isa tokko ta'uu ibsan. Miseensonni eebbifaman beekumsaa fi ogummaa yeroo leenjii keessatti argaman hojii isaanii keessatti akka mul'isan jechuun dhaamanii jiru. Leenjistoonni gama isaaniin Oromoo fi Oromiyaaf jecha lafeen hedduun caccabuu fi lubbuu hedduun bahuu yaadachiisuun dhugaa waan qabnuuf abdii guutuun falmannee ni mo'anna, biyya keenyas ni tikfanna jechuun sagalee isaanii dhageessisuun onnee isaan irraa dubbatu. Dabalataan namaa fi lafa ofiif jecha dhiigni dhangala'ee turee fi jiru bifa qoosaan salphifamee ilaalamuu akka hin qabne dhaamanii hawaasni Oromoo xiqqaa hanga guddatti Oromiyaa biyya ofii tikfachuuf shakkii tokko malee daandii haqarraa imaluun galma kaayyoo dhugaa milkeessuuf ciniinnachuun kutannoo fi murannoo guddaa argamsiisan. Dhaadannoo fi dhaamsa dhama qabu gurguddaa dabarsanii jechoota kanneen abdii namatti horan dubbachuun jaallan qabsoo bilisummaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran akka jajjabaatan dhaamanii jiru. Sirni eebbichaa ergaa baga gammaddanii fi hojii fuulduraa irratti milkaa'ina guddaa hawwuun xumuramuun isaa kan ibsame yoo ta'u, mooraan leenjii waboo zoonii kaaba Oromiyaa gara fuuldurattis hojii ijaarsaa humna waraanaa fi siyaasaa cimsuuf leenjii garaagaraa itti fufuun kennuuf karoorfachuu isaa qondaalonni zoonichaa ibsanii jiru. Zoonii Harsadee aanaa Adaamaa fi Liiban Cuqqaalatti, zoonii Madda Albuudaa aanaa Aagaa Waayyuutti tarkaanfii ilaalessaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuu hoogganni zooniilee beeksisan. Humni bilisummaa Oromoo waboon zoonii Harsadee tarkaanfii ilaalessaa tiksitoota impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa argachuun gabaafame. Akka odeeffannoon maddoota irraa argame ibsutti, abdiin saba Oromoo waboon zoonii Harsadee godina Shaggar Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Ilmoo Cuqqaalaa bakka addaa Golbee magaalaa Hojja Duree jedhamtu keessatti Hagayya 6 2026 loltoota mootummaa PP du'a fi madoon adabeera. Tarkaanfii kana keessatti tiksitoonni sirna bilisiginnaa battalatti du'an 30 yommuu ta'an
ta'an 18 immoo madoo sasalphaa fi ciccimaan rukutamuu isaanii hoogganni waboo zoonii Harsadee beeksisaniiru. Haleellaa haalaan diina irratti taasifame kana hordofee loltoonni PP humna dabalataa magaalaa Adulaalaa irraa dhaqxee Saxxee Gooticha loltuu bilisummaa Oromoo seenuun namoonni 4 battalatti du'uu isaanii eeruun qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe ni mirkaneessa. Gama meeshaalee waraanaan snaayipara 3 rasaasa hedduu waliin qawwee AKM 20 hidhannoo guutuu waliin rasaasa bireenii 5250 rasaasa AKM 3000 ujummoo bireenii tokkoo fi ragaaleen adda addaa kanneen iccitii keessoo waraana mootummaa saaxilan hedduun dugda loltoota sirna bilisiginnaa irraa hiikamuun moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii ta'aniiru. Bifuma wal fakkaatuun zoonuma kanatti irree fi gaachanni saba Oromoo waboon guyyuma kana bulchiinsa magaalaa Adaamaa jalatti kan argamtu aanaa Caffee ganda Roggee Maaramii keessattis tarkaanfii barsiisaa ta'e loltoota mootummaa irratti fudhachuu odeessi maddeen irraa nu qaqqabe ni agarsiisa. Akka odeeffannoo argameetti walitti bu'iinsa kana keessatti loltoonni PP 10 battalatti yoo du'an 15 immoo haala dandammii hin qabneen madaa'aniiru. Taaticha kana hordofee humni dabalataa loltoota mootummaa magaalaa Adaamaa irraa humna guurratee dhaquun kan du'e achumatti awwaaluun kan madaa'an immoo guurrachuun of duuba garagaluu jiraattonni qeerroo bilisummaa Oromootti himaniiru. Kanarraa ka'uunis kaabinoota magaalaa Adaamaa dabalatee godina Shaggar Bahaatti tarkaanfii waboon fudhateen sodaachuun haaloo uummata nagaa irratti bahuu fi doorsisaa jiraachuu jiraataan magaalaa Adaamaa tokko ibseera. Tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo diina irratti fudhatu itti fufuun haala wal fakkaatuun guyyuma kana zoonii madda albuudaa godina Gujii Bahaa keessattis injifannoo argateera. Akka gabaafametti injifannoon kun aanaa Aagaa Waayyuu ganda Mallayyaa keessatti kan argame yoo ta'u tarkaanfii kanaan loltoonni PP 15 du'uu fi 28 immoo madaa'uu isaanii hoogganni waboo zoonii madda albuudaa ibsaniiru. Akkasumas milishaan tokko fayyaa isaatti booji'amuun harka waboo jiraachuu fi mirgi booji'amaa eegamee fi barnoonni haaromsa sammuu kennamaa fi jiraachuu himan. Gama meeshaalee waraanaan qawwee AKM 8 hidhannoo guutuu waliin rasaasa bireenii hedduu fi dookimantiiwwan garaagaraa dabalatee dugda loltoota mootummaa PP irraa booji'amuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof ooleera. Hooggantoonnii fi qondaalonni waboo zoonii Harsadee fi madda albuudaa gama isaaniin hanga bilisummaan uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa dhugoomutti tarkaanfiin humnoota mootummaa irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu irra deebiin ibsaniiru. Naannolee akka Shaggar Bahaa, magaalaa Adaamaa fi Liiban Cuqqaalatti, Gujii Bahaa, Aagaa Waayyuu keessatti jiraattonni humnoota mootummaan hiraarfamaa turanii fi jiran injifannoolee argaman kanneen gammachuudhaan simatanii hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma isaa gahutti waboo cinaa akka dhaabbatan waamicha isaanii dabarsaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif guddoo galatoomaa jechaa hanga qophii birootiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.